Biyyi ollaa keenya Gibs gandi xiqqoon Naagiriid jedhamtu harka bal'istee ofitti sasimat Mohammed Salah gaalii ara dargaggeessa waggaa 26tti dheerinni hojjaa isaa meetirii 1 fi seentimeetirii 75 kan dhalatee guddates daran akka malee maatii harka qalleeyyii keessatti yeroo umurii ijoollummaa isaa baay'ee si'aa fi televiizyinii daawwachuun hojii isaa isa jalqabaa ture keessumattuu karaa foddaa televiizyinii taphattoota addunyaa bebbeekamoo kan akka Zinedine Zidane yookiin Zizou fi Francisco Totti ilaaluun utuun akkas ta'ee yaadni jedhu keessa saabulaa dhufe gama barnootaatiin baay'ee kan hin dubbatamne Mohammed Salah barataa dadhabaa ture keessumattuu kutaarraa gara kutaatti darbuufis yeroo tokko tokkos kufaa yeroo tokko tokkos aara galfachaa deemaa akka ture waan fakkaatu odeeffannooleen yeroo garaagaraatti barreeffamaa turan ni haddeessu. Mohammed Salah amantii Islaamaa hordofutti nama baay'ee cimaadha. Dargaggeessi umurii waggaa 26 kun Salah kubbaa taphachuuf fedhii baay'ee olaanaa qabaatus maatiin isaa harka qalleeyyii waan turaniif waan ittiin kubbaa bitatee shaakalu dhabee kaalsii kophee dhumaa yookiin moofaa isa warri kaan itti fayyadaman gatan walitti qabee hodhee bifa kubbaa qabsiisuun akka ittiin tapha shaakaluu eegales seenaan ni dubbata. Haa ta'u malee Mohammed Salah ijoollummaa isaarraa eegalee nama baay'ee garraamii fi lammummaan itti dhaga'amu akkasuma warra waa dhabeefis baay'ee kan yaaduu fi kan gaddudha amma guyyaa irraa carraanarra hanga addunyaatti beekamuu argate kunis yeroo mana barumsaa ture wal dorgommii kubbaa miilaa manneen barnootaa biyyoota arabaa gidduutti abbootii qabeenyaatiin qophaa'e irratti ija deeggartoota kubbaa miilaa keessa seenuudhaan hanga guyyaa irraa kilabii olaanaa biyya dhaloota isaa Gibsii alaalii irraa eegalee kilaboota biyyoota Awurooppaa kanneen biroo kan akka Baasel, Fiorentinaa, Chelsea, Roomaa fi yeroo ammaa kana immoo kilaba biyya England Liverpooliif taphachaa kan jiru yommuu ta'u Mohammed Salah iddoo taphachaa ture hundatti akka dhuunfaatti milkaa'ina ajaa'ibsiisaa gonfachuu danda'eera. Deeggartoota isaa kubbaa miilaatiin dandeettii agarsiisaa jiruun maqaa mootii warra Gibs yookiin taphataa urjii addunyaa jedhamuun kan beekamu Lionel Andres Messiitti fakkeessuun Messi warra Gibsii jedhamuunis waamamaa jira deeggartoota isaa biratti jechuudha. Seenaa hedduu dabarsee fi galmeesse keessaa muraasnii fi qabxiin ijoo isaa kana kan fakkaatu waa'ee Mohammed Salah seenaan jaalala isaa akkasi. Mohammed Salah fi jaalalleen isaa Maagii Salah jalqaba yeroo ijoollummaa isaanii mana barumsaa Baashiyoon Gaarbiyaa jedhamu keessatti wal baran garuu sababii wal sodaataniif eenyu dursee haa dubbatu yaada jedhuun waan wal eegaa turanis fakkaatu. Haa ta'u malee Salah ijoollummaa isaarraa eegalee amantii isaatti cimaa fi seera quraanaas sirriitti waan hordofuuf tuttuqqaa biraa keessa otoo hin galiin lamaan isaaniiyyuu waadaa wal galfachuun turtii waggaa 5 wal eegaa turan. Kunis Mohammed Salah fi jaalallee isaa Maagii Salah biratti waadaan hagamii akka qabuu fi isaan irra darbee kanneen biroof barumsa guddaa akka dabarsus wal nama gaafachiisu. Haa ta'uutii Salah fi jaalalleen isaa bara 2013 cidha gaa'ela isaanii kan raawwatan yommuu ta'u keessummoonni kabajaa hedduunis irratti argamaniiru. Akka seera amantii Islaamaatti seera fuudhaa fi heeruma isaa kan raawwate Salah baay'ees wantoota affeerraaf ta'an qopheessuuf yaada isaa hin turre. Waan barbaade hunda qopheessuun uummata hedduu affeeruuf humna yoo qabaatus. Kanas ta'u sana Mohammed Salah akkuma kanneen affeerraa cimaa qopheessuun dhiichisa muuziqaan gaa'ela isaanii raawwatan biroo affeerraa salphaa fi karaa seera qabeessa gaa'ela isaa kan raawwate yommuu ta'u har'a abbaa daa'ima tokkooti. Haadha warraa isaa waliinis jireenya ho'aa walii galtee fi gammachuu qabu dabarsaa jiru.